shanitti jira. Caalaadhumatti boqonnaa saddeet kun waan wal fakkaatuu fi ergaa wal fakkaatu qaba. Yesuus Kiristoos luba isa guddicha. Yesuus Kiristoos luba bara bara. Yesuus Kiristoos luba isaa caaluu fi warra isatti amananiifis immoo mirga yookaan beekamtii guddummaa waan bara bara biyya lafaa irrattis biyya waaqarraa irrattis inni caalu kun caalamaa kan isaaniif kenne dubbata. Isa hundumaa irra caalu inni jedhu kun isa kamii? Mee irra deebiin dubbisa sagalichi akka nu galutti boqonnaa saddeet lakkoofsa tokko wanta dubbannu keessaa argitanii wanta dubbannu keessaa wanti nu dubbannu baay'eedha. Mee wanta dubbadhu jedha yaada maani wanta dubbadhuudha wanta dubbannu hundumaa keessaa jedha lala waan dubbannu keessaa waan isin dubbanne jiru. Mee addunyaa kana lala waa'ee namaa waa'ee horii waa'ee qabeenyaa waa'ee jireenyaa waa'ee gaa'ilaa waa'ee qabeenya argatanii biyya lafaa kana irratti immoo boru immoo waa hojjechuu karoora garaa garaa waan namni naasofne hin jiru obbolo tokko. Sagaleen kun garuu gabaabsee maal jedha wanta dubbannu keessaa jedha. Ittaan fufa. Nuyi hangafa lubootaa isa bantiiwwan waaqaa keessatti hangafa lubootaa isa kam? Hangafa eenyu? Hangafa lubootaa. Luba duwwaatu ta'in hangafa lubootaa. Gara mirgaa teessoo waaqayyoo surra qabeessa taa'e. Eessa? Gara mirga abbaa mirga waaqayyoo isa ulfinaan guute isa surra qabeessa sanaa kan taa'e. Isa jedhu kanatu hundaarra caalaadha. Kana magaalaa dubbiin dubbadhu obbolo tokko kana dubbadha. Yesuus Kiristoos isa hangafa lubootaa ta'e isa mirga abbaatti ol ba'e isa mirga abbaa taa'e. Waa'ee isaa dubbachuutu hundumaarra caalaa jedha. Waan dubbannu keessaa kun isa guddaadha. Akkasitti beeknaa amanu obbolo tokko. Si'a tokko tokko maqaa Yesuus waammachuu akka istiraatti ilaaltu akka dabalataatti fudhannaa waaqayyoon kadhachuu akka dabalataatti dubbii kana dhuftanii dhaggeeffachuu akka dabalataatti fudhattu warra wajjin jiru amantoota wajjin jiru wajjin yeroo baay'ee nan dubbadha. Amantoonni waldaa dhufuu akka hojii dabalataatti fudhatu. Malee akka hojii idileetti hin fudhatan. Barbaachisaadha jedhanii hin fudhatan. Waldaa dhaquun dirqama jedhanii yaadati. Garuu dirqama guddaadha. Dirqama jaalalaa. Dirqama Yesuus Kiristoos ni jaallate. Tokkummaa obbolotaa gidduutti hirmaachuun dubbii waaqayyoo dhaga'uun sagalee waaqayyoo barachuun inni hundumaarra caalu isa kana jedha. Kanuma ijoonsaa dubbii dubbannu hundumaa keessaa Yesuus kakuu isa haaraadhaaf hangafa lubootaatii jedha. Kakuu isa haaraa dhalateef kakuu isa moofaadhaaf miti. Kakuu isa darbee miti. Achi keessatti waan baay'ee ture. Yaadi namaa beekumsi namaa karaan namni ittiin yaadaa ture karaa biraa ture. Yesuus Kiristoos garuu kakuu moofaa keessatti isa abdachiifame ta'eetu kakuu haaraa keessatti murtee qaama uffatee dhalate. Egaa luba isaa caalu jedhanii barreessitu tokko irratti. Luba isa kam? Luba isa luboota caalu. Isa hundumaarra caalu inni jedhu isa kamii? Tokkoffaan luba isaa lubootarra caalu. Luba isaa hundumaarra caalu. Boqonnaa saddeet lakkoofsa tokko baarratti argama kun. Isa hundumaarra caalu qabna isa jedhutu guddaadha. Yesuusin qabaachuun kee guddaadha. Yesuusin qabdaa obboleessa koo. Mee ani waanuma tokkoon isinitti maganama kana. Atama Yesuusin qabdaa. Eeyyadha miti deebiin keessan yoos isa hundumaarra caalu qabda. Wanti hundi Yesuus Kiristoos jala jira. Wanti hundi karaa isaa uumame, isaaf uumame, isaaf jiraata. Gooftaa Yesuus Kiristoos dhuman qaba. Daangaan qaba. Kan bara baraati. Iiternaaliidha obbolo tokko. Ati Yesuusin yommuu qabaattu waan bara baraa qabda. Waan bara hundumaa jiraatu qabda. Waan hundumaarra caalu qabda. Dira baratii warra duroomtan nama sin caalu jira. Yoo addunyaa irratti tokkoffaa ta'anis bor morfina biraan nama dursa. Namni Yesuus Kiristoosin qabu garuu yeroo hundumaa dura jira. Inni hangafa yeroo hundumaa. Isa hundumaarra caalu ni jedhu luba isaa luboota hundumaarra caalu Yesuus Kiristoos. Ibroota boqonnaa 4 lakkoofsa 14. Mee kan dubbisa. Ibroota boqonnaa 4 lakkoofsa 14. Egaa hangafa lubootaa isa guddicha bantiiwwan waaqaa keessa darbee Yesuus ilma waaqayyoo erga qabaanne beeksisa amantii keenya jabeessine hin qabannaa jedha. Egaa hangafa lubootaa isa guddicha isa bantiiwwan waaqaa keessa darbee Yesuus Kiristoos ilma waaqayyoo erga qabaanne beeksisa amantii keenya jabeessine qabannaa. Ibroota boqonnaa 4 lakkoofsa 14. Hangafa lubootaa isa guddicha qabna. Isa bantiiwwan waaqaa keessa darbee qabna. Isa deebi'ee dhufu qabna. Egaa yoos kan goonu amantii keenya jabeessine eeggachuudha. Beeksifannaa amantii keenya jabeessinee qabachuu qabna. Beeksifannaan amantii keenya Yesuus Kiristoos jechuudha. Yesuusin kan ibsu. Yesuus isa nu jennu beeksifannaan amantii keenya. Yesuus haleluuyaa. Yesuus yommuu jennu. Ofe. Maal guddaadha araarri kee. Maal guddaadha. Maal dinqiidha araarri kee. Maal dinqiidha jennee faarfanna gaafas. Maal guddaadha araarri kee. Maal guddaadha. Maal dinqiidha araarri kee. Maal dinqiidha. Amma teessaana fuute eessaana keessee. Iddoo fi keef jirtu mirga keenya keesse. Amma teessaana fuute eessaana keesse. Iddoo fi keef jirtu mirga keenya keesse. Haleluuyaa. Jira Yesuus. Araarri isaa baay'eedha. Gaarummaan isaa baay'eedha. Arjummaan isaa baay'eedha. Faarfannaa kana baay'ee jaalladha. Faarfannaa raajii Masarat akka malee jaalladha. Haleluuyaa. Araarri isaa tan baay'eedha. Araarri isaa eessatti nu geesse jettu? Araarri isaa mirga abbaatti nu geesse. Araarri isaa lubicha guddicha nuu kennisiise. Araara isaatu isa guddaa kana nuu kenne. Isa hundumaarra caalu nuu kenne araarri waaqayyo. Ayyaanni waaqayyo gaafa nutti araaramu ilma isaa nuu kenne. Ilmi isaa kun immoo guddaadha. Guddaadha Yesuus.
isa caalu sitti inni caalu Yesus. Oh hallelujah. Yesus Kristos isa caaludha. Rakkina caala, du'a caala, iddoo caala, waan ati boosu caala guddaadha Yesus Kristos. Hallelujah. Nan dubbisa sagalee Waaqayyoo keessa. Inni nuu kenname. Inni guddaadha. Inni caalu jedhame kuni. Isa kam jenne luba isaa luboota hundumaa irra caalu. Isa si'a tokkicha aarsaa dhiyeessu, aarsaa isaatiin barabaraan cubbuun nurraa fuudhame. Ibroota boqonnaa 5 lakkoofsa 1. Luba gara laafessa, luba cubbuu keenyaaf du'e, luba cubbuu keenya baate. Luba Waaqayyo dura dhaabbatee itti nu araarse, luba barabaraa. Isa aarsaa si'a tokkootiin barabaraaf cubbuu keenya nurraa kaase akka ta'e dubbata. Ibroota boqonnaa 5 lakkoofsa 1 mee qeen dubbisa. Akka jedha. Hangafni lubootaa tokko qooda namootaa ta'ee kennaa fi aarsaa cubbuu dhiyeessuudhaaf namoota gidduudhaa kaafamee hojii nama Waaqayyoo wajjin walitti fiduu irraa hin dhaabamaa jira. Hojii nama Waaqayyoo hojii namaa fi Waaqayyoo walitti fiduudhaaf dhaabamaa jira. Maal jechuu isaati? Lubaa kan jedhamu Waaqayyoo fi nama hojii walitti fiduu hojjeta achi gidduu dhaabataa jira. Garuu immoo waggaadhaan ji'aan torban duwwaadhaan kan ta'u miti jedhani kun. Inni kun si'a tokkicha ta'eetu kan bara baraa si'a tokko aarsaa dhiyeessee, si'a tokko nu araarse, si'a tokko nu fayyise, hoolaaf re'een waggaaf ji'aaf tokko guyyaatti qalaman hin jiranii jechuu isaati gabaabaatti sagaleen kun. Hangafa isaa lubootaa si'a tokkicha qalame hoolaa araaraa sana qabnaa jedhan. Inni ofiisaatii dadhabbii akkasii jala waan jiruuf warra wallaalotaa fi warra karaa irraa badaniif beekee qabaa gaariidhaan isaan qabuu hin danda'a jedheetti fufa. Inni ofiisaatii dadhabbii akkasii keessatti nama ta'u Yesus Kristos dubbata kutaan kun. Yesus Kristos beela kee beeka, dadhabbii kee beeka, boo'icha kee beeka, dhukkubii kee isaaf gala, tuffatamuuf ari'atamuun wanti biyya lafaa hundinuu isa jalaa dhokataa miti jechuu isaati. Ibroota boqonnaa 10 lakkoofsa 1 malee dubbisu. Ibroota boqonnaa 10 lakkoofsa 1 dubbisa akka jedha. Maal jedhe dubbata iddoo kanatti? Seerichi garuu gaaddidduu wanta gaggaarii dhufuuf jiranii sanaati malee bifa dhugaa isaa isaan ittiin mul'atan miti. Inni karaa aarsaa waggaadhaan utuu gargar hin citin dhiyeeffaman sanaa warra dhiyaatan fixaan kan ba'an gochuu matumaa hin dandeenye jedha. Itti fufa sagalichi. Sagaleen kun rarraa aarsaa inni durii akka dhimma hin baafne himuusaa jedha. Aarsaan tokko tureera kan namni aarsaa dhiyeessu. Ibroota boqonnaa 1 lakkoofsa 1 yeroo dubbista maal jedha? Dur Waaqayyo karaa garaagaraatiin abboota keenyatti raajotaan dubbataa ture. Bara sasiyanaa kanatti bara kwaaraa kanatti ilma isaatiin nutti dubbateedha. Dur raajotaan amma immoo ilma isaatiin nutti dubbate. Inni nutti mul'ate. Yesus nutti mul'ifame. Yesus nuu laatame jedha kutaan kun. Iddoo kanatti maal jedha? Aarsaa isa duriituun ta'ini aarsaan haaraan barabaraanii aarsaa biraa dhiyeessuun barbaachifne. Si'a tokkicha dhiyaate tokko jira. Ibroota boqonnaa 10 lakkoofsa 1tti. Yesus Kristos inni guddaan isa kanadha. Inni guddaan cubbuu keenya isa guddaan nurraa kaase. Cubbuu keenya isa dhibaadha jedhamu nurraa kaase. Isa guddaadha inni jennu sun maal ni beektu? Isa cubbuu keenya haalaa cubbuu gochaa cubbuu hidda dhaloota Abrahaamiin nu wajjin ture. Addaan faa Hewaan faa irraa nurra dhufe. Addaan faa cubbuun qabanii cubbuu qabu, Abrahaam cubbuu qabaa hin qabu, abboonni keenya akkasii jennee baay'ee historikaalii yookaan immoo seenaa sana qorachuu duwwaan otoo hin ta'ini karaan ittiin fayyan Yesus Kiristoositti amanuudhaan namni uumama haaraa ta'ee lammaffaa dhalata isa namni Waaqayyo jedhe Phaawulos barsiisu sana dubbata abbaan ergaa kanaas asitti. Waa'ee abbootaaf seenaa darbanii duwwaa qorachuun jireenya ta'uu hin danda'u. Jireenya kan ta'u Yesus Kiristoos isa tokkicha aasaa keenya nurraa kaffale, gatii cubbuu nurraa baase, abbaatti nu araarse sana dubbata kutichi. Aarsaan inni durii dhimma baasu amma aarsaa biraatu jira. Aarsaan sun haaraadha. Inni Yesus Kiristoos jedha. Haleluuyaa. Guddaan keenya Yesus gaa. Jabaan keenya isa cubbuu keenya nurraa kaaseedha. Haleluuyaa. Isa aarsaa bara baraan ta'e ilma Waaqayyoo. Galanni fulfinni bara baraan maqaa isaatiif haa ta'u. Isa mootummaa fi lubummaaf qophaa'ee jedhama. Lammaffaan. Inni guddaan lubicha isa caalu luba isa hundumaa gararraatii jenne. Inni lammaffaan immoo isa mootummaa fi lubummaa bara baraatiif qophaa'eedha. Faarsaa 111 akka jira. Waaqayyo gooftaa keetii diina kee jala hammansiif kaa'utti ati gara mirga koo taa'ii kan jedhu jira jedha. Waaqayyo gooftaa kootiin diinota kee hamma meejjeta miilla keetii sii godhutti ati mirga koo taa'ii. Maal jechuudha sagaleen sun kan dubbatu waa'ee ilma Waaqayyo isa hangafa luboota mirga abbaa taa'ee isa jedhamu dubbataa jira. Warri Yesus Kiristoos irratti duulan isa ari'ataa turan isa ajjeesan. Garuu Yesus Kiristoos immoo achii ka'ee mirga abbaatti ol ba'ee wanti hundinuu Yesus Kiristoositti kennamu isaati. Gaafa du'aa Yesus Kiristoos aboon keemerree gooftummaan keemerree jedhee dubbate booda biyya lafaarratti waaqarratti lafarrattis aboon naa kennameera jedhu waa'ee aboo Yesus Kiristoos harkatti galfachuu jiru dubbata. Hoolichi sun lubni suni barabaraan aarsaa sana kaffalee barabaraaf immoo gooftummaa harka isaatti galfatee akka inni jiru galfachuu jiru dubbate kakuu moofaa keessa taa'ee jechuudha. Sadaffaa isa ulfinni Waaqayyoo isarraa calaqqisuu fi ittiin mul'atudha. Lubichi inni caalu sun inni guddaadha jennu samattaniiti isa ulfina Waaqayyoof kennu. Isa Waaqayyo ittiin mul'atu, isa ulfinni Waaqayyo isarraa calaqqisu. Ibroota boqonnaa 1 lakkoofsa 3 irratti argachuu dandeessu. Ibroota boqonnaa 1 lakkoofsa 3. Ifni ulfina Waaqayyo isarraa calaqqisa.
Waaqayyo akkuma jirutti isaanii mul'ata. Dubbii isaa humna qabeessaanis waan hundumaa hin baata. Inni cubbuutti erga qulleeffamuu argachiise booda ol gubbaatti wal waaqaa keessatti ol ba'ee taa'ee jedhee dubbata. Kunuunsa kana sagalichi. Ifni ulfina Waaqayyoo fuula isaa irraa calaqqisa. Waaqayyo akkuma jirutti isaan mul'ata. Inni humna qabeessaaf jabaadha waan ta'eef waan hundumaa hin baata. Cubbuu isaaniittis namoota hin qulleessa. Ofii immoo gara mirga abbaatti ol ba'ee hin taa'a. Haleluuyaa. Waa'ee Yesuus Kiristoos gooftaan keenya caalu isa kana. Isa guddaa, isa ifu, isa ulfina abbaaf jiraatu, isa ifni abbaa isa irraa mul'atu. Har'as kan nutti hima Waaqayyo. Ifni Waaqayyoo sirraa akka mul'atu. Ifni Waaqayyoo nurraa akka mul'atu. Iddoo jirtu reflekshinii waan jira miti. Reflektii akka gootu. Ifni Kiristoos irraa akka ifu. Mana kee irraa akka ifu. Hojii kee irraa akka ifu. Dargaggummaa kee irraa akka ifu. Paastorummaa keessa irraa akka ifu. Tajaajiltoota ta'atanii geggeessitoota ta'atanii kan jirtan obboloonni koo gooftaan akkasiin irraa ifu nan barbaada. Mandara jirtan keetti, mana jirtan keetti, bakkoota jirtanitti namoota Waaqayyoo ta'uun keessanii isin irraa dhaga'amu dura jira. Isinirraa calaqqisu dura jira. Ollaan kee maal dhugaa siiboo waa'ee kee, waa'ee manni kee, obbolaan kee, firoonni waldaatti gaa tajaajiltu, jaarsoliin geggeessitoonni sibira jiran waa'ee kee maal dubbatu. Attamitti jirtu obboleetti obboleessa koo. Gooftaa Yesuus Kiristoos iddoo kanatti abbaadhaaf calaqqisi, abbaa ibsi, calaqqisi fuula Yesuus irraa abbaa ibsa ture. Kiristoos nuyi foolii Kiristoos isa abbaatti urgaa'uudha isa Phaawulos jedhu sana. Isa kana dubbata.